Nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu har'a Taanzaaniyaatti eegalamee jira. Maddeen BBC mariin nagaa waraana Oromiyaa keessa waggoota 4 waliif gaggeeffamaa ture karaa nagaa goolabuuf abdatame kun har'a ganamarraa kaasee odola Zaanzibaaritti eegalamuu mirkaneessaniiru. Qaamolee lamaan irraahuu bakka buutotni jaha argamu maddeen kun mirkaneessaniiru. Dhimma marii kana hordofaa ka jiru Waahilli koo Zalaalam Taaddasaa sa'aatii muraasa dura marii nagaa yeroo jalqabaaf bakka buutotni mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo fuulleetti argamanii eegalan irraa waan dhageenye gaafadheen ture. Tole Galaanaa mariin qaamolee lamaan gidduutti eegamaa ture har'a Taanzaaniyaa odola gariin of dandeessee of bulchituu Zaanzibaar irratti jalqabuu isaati kan dhageenye. Maddeewwan odeeffannoo amanamoo ta'anii fi naannicha quba qaban irraati kan mirkaneessetti mariin kun bakka bu'ootni qaamolee lamaanii argamanitti jalqabee jira. Gama lamaaniin iyyuu namni jaha argamee jira. Gama mootummaa Itoophiyaatiin ambaasaadder Reedwaan Huseen akkasumas ministeera haqaa kan ta'an Dr. Geediyoon Ximootiyoos akka argaman iyyaafadheen jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiin ammoo gorsaa olaanaa ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenya Guddataa akkasumas Profeesar Mahammad Hassan hayyuu seenaa ta'uu isaanii ni beekna. Biyya Ameerikaa keessa kan isaan jiraatanii akkasumas Abdii Xahaa jechuun ammoo qondaala ABO gameessadha. Yeroo ABO'n hundeeffamee jalqabee namoota adda durummaatiin gaggeessaa fi dhaabicha keessa turan keessaa tokko akka ta'antu himamaa fi isaan akka isaan argamanidha kan iyyaafannee jiru jechuudha. Gama biraatiin biyya Jarman kan jiran lallabaa wangeelaa kan ta'an Dr. Bantii Ujuluu akka argaman iyyaafanneeti kan jiru jechuudha. Bakka buutota waraana bilisummaa Oromoo ta'anii marii kana irratti hirmaatu jedhamanii namoota maqaan isaanii miidiyaalee hawaasummaa irratti tarreeffamee kaleessaa jalqabee argaa turredha. Wanti kun sirrii ta'uu isaa mirkaneeffanneerra jechuudha. Kan nama maqaa dhoofne keessaati walgahii har'aa jalqabee kanarratti akka argaman mirkaneessinee jirra. Wanti biraan akkuma beeknu mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gara marii araaraatti fiduudhaaf dhiibbaan qaamolee adda addaatiin biyyoota adda addaatiin godhamaa turuu mala. Ammatti marii kana abbummaadhaan qaamolee lamaan kana walitti fiduudhaaf warri hojjetan eenyu akka ta'an beekamee jira. Tole mariin kun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka Tanzaaniyaatti jalqabu erga ibsanii eenyufaatu akka jaarsummaatti qaamolee lamaan walitti fida kan jedhu gaaffii namoota hedduu ta'ee tureera. Ammatti ifatti ibsamuudha baatus biyyoonni kanaan dura qaamolee lamaan akka walitti dhufanii karaa nagaan waraana keessuma naannoo Oromiyaa keessa jirutti xumura godhan gaafataa turan ni jiru. Kan akka Ameerikaa, Noorweey fi Swiidin akkasumas biyyi ollaa Itoophiyaa jirtu Keeniyaan illee shoora olaanaa akka keessaatii qabdu dhageenye jirra jechuudha maddeen irraati. Har'a abbummaatiin jaarsummaa ta'ee fakkeenyaaf akka marii araaraa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti gaggeeffame gamtaan Afrikaa durse sanatti qaamni tokko ofitti hin fudhatiin niyyuu malee bakka bu'oonni biyyoota adda addaa irraati biyyoota gamtaa Awurooppaa keessaatis ta'uu ni mala irratti akka argamu malan kan amanamu jechuudha. Mariin kun akka waraana bilisummaa Oromoo ibsetti qaama sadaffaa walaba ta'e bakka argametti mari'achuudhaatiif qophii ta'uu keenya ibsineerraa mootummaan Itoophiyaas kana fudhateera erga jedhee qaamni sadaffaan bakkuma jiruttidha marii kana kan jalqaban jechuudha.